Demoo qilxuudha. Ummaan Somaalii akka gadhiiftuufiif jecha tattaafata adda addaa eega godhee ijibbaate booda tuuta biraa qopheeffatee akka biyya seenee loluuf dirqamee ture. Bara 1973 Adan bakkuma tuunni duraarraa ka'e kanarraa ka'eeti karaa bahar Asabiin Affar seenee Affar keessaan Asabootiin akkasumatti gubbaa qorichaa xirroo bakka ja'an ga'ee nam shaneen ummata biyyaa jaaruuf dammeeffachuu eegale. Gammachuudhaan ummanni biyyaa naamusa jabeessuu fi hijaa dhabeef akka naannu cinqan jennaan tarkaanfii takka naftanyoota irra fudhachuu eegala. Yeroo san mootummaan Hayila Sillaaseedha baaraydee waraana mootummaadhaa kan yeroo sanii Fatnoo Adiraash waraana ja'an nama 400 itti ajajje naannoo isaan jiran hijaa hubatteef itti marsanii xirroodhatti guyyaa guutuu nam 7 lolaa oolanii nama 75 irraa ajjeesanii hedduurraa madeessanii Jaalli Elemoo fi qabsaa'onni isaa wajjiitis nam 4 qofan achitti saba isaaniitiif jecha akka seenaan hubatutti akka irraa qorannetti akkaan dhaqee manguddoo biyya sanii afaan kootiin dubbisee hubadhetti keessattuu hundeen ilmi Ahmad Taqiidhaa guyyaa san kufechitti lola san irratti Elemoo immoo asrii dhawameeti bariisaa du'e manguddoo ituutii fi Oromoota ituutiin dhaamsa dhaammate yaa saba kiyya qawween an dhufee isiniin bilisa baasuudhaa lolaa ooleen tun harka diinaan seenne akka harka diina keessanii kanan seenne yoo bilisa baaftuu uffatiyaa tan agartan malee biyyeen haa nyaattu jeeti dhaammate jechuudha. Kaayoo bira kaayyate akkasuma kaayoo san jabeessaniif obbo Hundeen reefka isaa Amaarri ni fuudhe magaalaa Galamsoo geesseeti alaabaa fi isa wal hidhee magaalaa irra harkise makiina hidhee magaalaa keessa olii fi gatta haa Oromoon jiltu jee guyyaa tokko guutuu harkisaa oole abbaan isaa murataan ilma kiyya lafarra harkisanii dhiigni isaa lafa gannaqame yoo dhiiga haqaa ta'e akkanumatti naafuu guyyaa tokko ni biqila quba qabaadhaa jeet hadiraa guutuu ummata Oromoo kan haajaa wadaaja isaaniitiif achi walga'ii irratti dubbate hawaa takka ittiin dhagayamin akka seenaarraa hubannetti akka manguddoo dubbisee hubadhettis akka mee dhiira kana dura namni manaa gabbahee saba Oromootiif qawwee dhufaase seenaa ummata Oromoo keessa eessa jira? Mee eessa jira? Seenaan jaallan kana hoo akkamiin yaadan? Namni seenaadhaan yoo dureessa ta'e mee dureessi seenaa qabsoo Oromoodhaa eenyu? Haa jennu haa laallu mee eenyu dhugatti kan lubbuu isaatis saba isaatiif dabarse kan dhiiga gannate kan sanyii habaqaala qabsoo bilisummaadhaa habaqaale mee eenyu kan seenaadhaan duroome alti Oromoodhaa seenaan haa yaadatu gaddaanin dhaamsa koo kana dhaloota Oromootiif dabarsee jechuudha.